النساء أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. آية. وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء يقول بيتني القتل قلت القتل جنة بالله دربا بينا هيكا تكافي تكاو لما تيوبو يتنجيشو تلاقى رجئي جان كانت وبو يتني فبلغني أجلهن أجلهن دوبا إسان غياني أجلهن جيشون إدى إسانت غياني جيشون إدى إسانت إيغا غاني إتأمنا إدى رغام رجما من جبتو هذا جل مقام خنافو أمانتا في ذلك إن دبتسنة جدا قرآن خيسات الليلة زمن تربوسا خيدا سنكيسة جلية جدا حديث خيسات أكسمت جدا أنا وانتيف أبون سايه هيتن وبلغنا أجلهن إدى إسانتي قايد أبون إهاتني بوتي أبو إساء إدى إساني فتاتو خنقرده وبلغنا أجلهن تعرمنا إدى إدتي النبو يوبا دياتني إدى إساني فتاتو إهاتني يو فتاتان رجعان انجلو يواران فوتي مدى خنابو إدى إساني فتاتو إهاتني فأمسكوهن إسان سنقبضنا بمعروف أكبر كمين قبضنا جيجو أكبر كمين قبضنا أكما إذا سنسانتا والقيام بحقوق الزوجية دي نمو وليستفعي dirqama jiru an shari'aan waan kanarraa namarra kaa'e waan kana keessa namarra kaa'e san raawwachuudha namu jechuudha. Bifa san akka beekameen jechuudha qabadha rajaa argamsiisaadha. Oo sarrihuhunna أو سرحوهن بمعروف akka beekameen isaan san gad lakkisa jechuudha bobbaasaa jechuudha. Akka beekameen isaan san gadi lakkisaadha. Maaliifi xaahara irratti hiikaa itti darbuu dandeessanii. Hiikaan dhufuu baannaan rajaan dhufuu baannaan akkamatti yoo itti dhiibtan hogguu zamanni iddaa sun dhume keessaa yaa'ee dhuma jaanii bara. Ni hiikamtee qulqullooti jechuudha. Eega takkaa jiru bane booda. ولا تمسكوهن Isaan san hin qabatinaa jechuudha. Rajaan argamsiisinaa jechuudha. Isaan san hin qabatinaa jechuudha. Rajaa isaaniin argamsiisinaa. Isaa hiikamte san diraaran. Dararuudhaaf jecha jechuudha. Dararuudhaaf jecha waan biraatti osoo hin ta'in akkuma aadaa jaahiliyyaa hogguunii fi hiikaa odoo dhibbaa hiikanii jiran. Hogguu iddaan isiidhaa dhumuu dhiyaate rajaa argamsiisan. Ammas ni hiikan hogguu iddaan isaanii dhumuu dhiyaate rajaa argamsiisan. Bifti kuni hin tahu. Kanaafuu haajaa isiidhaa kan hin qabne kan jaalala isiidhaa hin qabne akka isiin hin hiikamne godhuudhaaf iddaan akka itti dheeratu godhuudhaaf kun sirrii miti. Isaan san hin qabatinaa isaan dararuudhaaf jecha lita'taduu akka hisaabaa baataniif jecha isaan kanarratti wasana dabartaniif jecha
wasana amantaa islaaminaa akka dabartaniif jecha waa'ee wajji jireenyati waa'ee mataa addaan qabatuu kanaan keessatti akkaataa rakkoon hin jirre namni walitti dhufuudha akkaataa sanii wajjin jiraatuudha yoo dadhabames jechuudha akkaataa sanii mataa addaan qabatuu qabdan malee bifa kana eeggadhaadha ja'a yoo raja'a immoo isii dararuudhaaf jecha haajaa isiidhaan qabne hajaalannaa isiin qabne rajaa argamsiisu rajummaa hin argamtu jedhatti gonkumaa hin argamtu oduu inni argamsiisee leena inni juus rajaa qaaman hataate sanis afaan hin taate sanis yoo argamsiise gonkumaa hin argamtu hasaada man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddun nahida irra kennaa jira waan ta'eef waman yaf'al dhalika ومن يفعل ذلك namni argamsiise duuba rajaa akkasiisa namni argamsiise فقد ظلم نفسه dhugumatti lubbuu isaa miidhee jira jechuudha namni kun dhuguma lubbuu isaa miidhee jira jechuudha maaliif haaliin irratti dallanee jira ixaaxamis adabaafis akka dhiyeeffamu ta'utu jira maaliif waan Allah irraa dhoorge kana wanti kun azaaba isa fida waan ta'eef waan kana hojjetee jechuudha duuba gaariidha walaa tattakhiduu aayaatillaahi ولا تتخذوا آيات الله aayatoota allaha hin godhatinaadha هزوا huzuwan walaa tattakhiduu aayaatillah aayatoota allaha hin godhatinaadha aayatoota allaha jechuun heerowwan allaha kan heerowwan allaha tamsaasa allaha waan agartee heera allaha kaaya kana hin godhatinaadha huzuwan hanjamaan godhatina jechuun qishnaa huzuwan jechuun qishnaa jechuun hanjamaa jechuun kanan godhatinaa jechuudha maalifi akka nuti jennu kana ifuma bilisaa bifa saniin rajaan hataatu jira jennetti isin jennee jirra kanaafu akkan ta'an hanjama akkanumatti itti taphatu wanti kun sirriidhaa miti haraami heerawwan Allah kana hanjamaan itti godhamu hanjama jechuudha akkasan واذكروا amma fakkiidhaaf ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد جل رسول عليه الصلاة والسلام واسادي لغان سيت لغما هنجمان سيداو لغانكو وانت خانا اتتباتو ننتاو اتهنجما قولون نسنتاو يجو أما هيكا خان سي خجيتما لكي هنجما فنجياني حبا فنجي ملي لغان جنة akkuma itti namni nama hiiku kana laagee baratumaaf hin jedhe malee jechuun hin daddamu jechuudha. Maaliif inni sun ogguu dubbatamu annikaa waxalaaq warra jaatu jaajira. Jeen nikaa haa ta'u si heerumsiise hanjamummaaf jee barbee haa ta'u akkuma sani jechuun hiikaa akkuma sani jechuun ammallee rajaa bifti kuni hanjamaan taatu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ما بال أقوام يلعبون بكتاب الله جل مالي وسنن الله كتاب الله بحدود الله بكتاب الله مالي يقول قد طلقتك جا قد راجعتك جا قد طلقتك جا قد راجعتك جا ليس هذا يجعل طلاق المسلمين قال لكل مرأة يجعل في قبول عدتها يقول يفوديما يودي دمته كتخلت ذاتي يرونا يسيلا كامو كيسة إدّا كيسة كيفو بلديك يرونا إدّا يسيتا وجيك أحرا كيسة كيفو هاتا أمو هيدي كيسة يو خيطو ذاتي أرامنا ناجراتو مالي نما أرقم جنتي جن نما أرقم ورجل وسنتين بمخاران وانتقوني طبعا تاتو هنجمان تاتو أخيكت راجاجر واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله ايه غاري إني دررات إسابة إسانة رتبه اسم برباداني تجيبودان دو لما تعتدو جيجرا
واذكروا نعمة الله أنا نوان الله دوبا يا ددا أنا نوان عليكم نعمة كوني مفرد الله معرفة دافع قد مجانيتي أنا ني الله وسنتي هدو جتشو هناك أنا نوان الله يا ددا أنا نوان الله يا ددا أنا نوان الله سد عليكم عليكم إسن رت خطاتي أنا نوان الله سن إسن رت خطات مالك أنا نين الله إسلامنا مالك أنا نين الله شريعة وانتان maaliif jechuu heeroowwan kun zamana jaahiliyyaa keessatti namni wallaala keessa ture dukkana gubbarratti dukkanawwan adda addaa keessatti turan jechuudha. Kanaaf ananii Allah yaadadha. Alhamdulillah alladhii anzala kitaaba al-abdii jedha. Kanaafu ni'imaan guddaan waa'ee ilmii guddaa kana rabbiin isinii kennu islaaminaa isinii kennu akka jennu akkamitti isinii jennu kana hubadhaa gaadilaalati bifa kanaan deemaa malee inni dhiibbaa keessattuu dhalaa faarratti dhiibbaa godhuun kun sirrii akkan ta'in jechuun akkuma kaan irratti jechuudha dhiibbaan dhorgame bifa kana akka ta'e jechuu ibsaa jira jechuudha. Wamaa anzala alaykum وما أنزل عليكم ammas jechuudha waan Allah isin irratti buuse garde sanillee yaadadha. ما جتهم كنت عظيمة كنجا وان جت مصور إبهام أقول جتهم أنا وان الله سندتي بوسه رنا وان الله عادت راجع وان الله سندتي بوسه لي عادت من الكتاب من الكتاب قرآن الراحة تجد علينا هديانا كتاب كاملة ها كتاب ما إسابيك خبرتني أمان تنفرد الكامل جان كان قرآن الراحة تهي وأن الله سنرتب وسقط وما جبت للأزمات من الكتاب جبت لين علي تنلت إذا نقول أن الزمج أجرني كتاب كامل جبت احتجاجات وأن الله سنرتب وسيادتها سن قرآن الراحة والحكمة نعم. هلا نعم. تمام آية والحكمة والحكمة حديث الراحة وأن الله سنرتب وسمس حديث الراحة علمي لمن كان يسيني في علم الكتاب والحكمة والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الراحة جدّورا وأن الله سنرتب وسمس القرآن في حديث الراحة لما وأن الله نكون ترى خنيادات هذا الوقت ديما يعيذكم به يعظكم به يعيذكم الله اسم قرصا به به وان الله وان سنرتب بوسكنا في حكمة خنا لا جرى لمان كان يجو قرآن في حديث الاسم قرصا يجو لدوبا وان الله سنرتب بوسكنا کرتے خوني قرآن في حديث الرقم يجو خنا يعيدكم اسم قرصا به قرآن في حديث خنا اسم قرصا قرصا اسمي توقع خنا اسم قرصا الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واتقوا الله الله صدادا دوبا الله صدادا واي دبتا مهيروان واي طلاقاتي بنكاحا خنا كيست الله صدادا دوبا آية واعلموا دمو بيخا دوبا أن الله الله بكل شيء وفا وحيوتو عليم بيخا جتشو بيخا ريك وحيون كبا قبيتوان واني سندلدن ركو ربيوني في وانتو كنتيس وحيون كبا قبوان تيفي بيخا جتشو بيخا دا وإذا طلقتم
النساء وإذا طلقتم النساء نساء يوقون فيه تني نساء تنا يوقون فيه فبلغ تنا فبلغنا أجلهن فبلغن أجلهن يا فبلغنا دوبا إسان كن غياني أجلهن أجلهن إدان إساني أمتي غياني جي أما كريم تنانقون إسان أكما ديبني إدان إساني أمتي غياني جيجو رجاء خيستين أرقم سيبني القتين جنة إيكاتا كتيت حقاو إيكا لمتهيت أكما ماكني من يسارت تجاجرا دوبا obboleetti qaba obboleettii tana gurbaa adeerati abbeerati kenne duuba isa saniitu isaan kabaje bareechide isaan kabaje kenneefi sadarkaa guddatti laafinaan kenneefi obboleettii isaa fan duuba inni kuni lamaa mutafarriqaadha hiike hogguuni fi inni amma nikaa haarawaan hin fuudha jiru obboleessi ni lole فقلت له يا لكوجا يا بيتشا وانا من جامت اتي اكرمتك وزويتك فطلقت هاجر ان سيد ان سيد سيد نبليتي تيتا كان جال تسيخنه سيهيرم سيسه انما بطرانته دوما هيته amma hogguu namni biraa gartee niqaanaa godha iddaan dhumee niqaanuu godha jedhan itti as yaa'an wajjin niqaanaa godha jettee duuba as baata abadan gara sitti dhaabbate. Kanarratti aata kan Allah busee babalaqna ajalahunna iddaan isaanii dhumutti gayanii iddaa isaanii fixatanii فلا تعدلوهن سنين دورغينا دور اينو بان ازواجن دورغينا يجي ورا غرتي خغودرا هي خسن غرتي مالي في لمتي خوان بي نخاهار وان تديبون نتهوان تيب إسان دورغينا مالي في جد خوني تكاجر وجنجرات جير أما قلبين إسان اللي غابودرا دوغرما أرغمي إسيني سما اسمه خانا ناويا أم أملا ولن بين خانت فخانا الراي هذا جدا مقنفسين بقى إساتا ننجب إنني سما ورين قلتك آدم وجين سيني تجرى أما إني دي راقب دداتنا رت خالين سبحانه وتعالى ما كدين دابت وجين ما كدين دابت مالي أبدا من تانير باي جدودا ولا تعدلوهن إسان أورجنا جارسوتي إساني سان ولا تعدلوهن إسان جارسوتي إساني سانتي أيان كهنا أزواجهن إسان أورجنا أيان كهنا هيرو مران أورجنا أزواجهن جارسوتي إساني سان هيرو مران أورجنا وما ركون تكنجرو جارسوتي إساني سان هيرو مران أورجنا أوليون ورين غرتي سلان وريجي رحمني نسائي داخل هيرو مران أورجنا أزواجهن جارسوتي إساني هيرو مران أورجنا دو أبدو جدانين دوبا ماكيدي وبوليتي اسم خانا نخاقو دي إذا تراضوا بينهم هقوني في والجالة جدو إسانيتي نسائن كوني في أزواجني خون هقو والجالة بر والدبي سجردي نكو بان أبو مالي وبريسو بان أبو مالي والدبي سجرد أني سالخي ينين سري فتا أتني سري فتا كنا نارستو وما أبولي سرتي إيبا ناقودي أتيسي أنو متاو أبا جرد موغا ستي أسوري عالم نماتي كتجو جبد دولا إتي أسوري أندو واني كسي سنين تاتو إساني دورجنا هيرو مرة يارسوتي إساني إدو
وقوة الجالة إدو سنة نساء في أزواج سن بالمعروف بالمعروف akkaataa beekameen wagguu wal jaalatan akkaataa beekameen heerumurraan dhorgina jechuudha. Akkaataa beekame tokko. Akkaataan beekame kun akkaataa shari'aa keessatti kaayyoo beekameen ammas jechuudha gama aadaatti. Aadaan kun kan shari'aan islaaminaatiin waliin faalessin akkuma namni gartee nama qaadhimateen haa godhatu tokko warre akka haarawaa tokkotti ilmi adeeraa kun dhufuu qabaadha. Waan namni kun gartee bifoo nama haanitiin jechuudha. Ammas jechuudha akkaataa biraa hamtuu fa'aa akkaataa biraatiin jechuudha osoo hin ta'in akkaatuma beekamaa ta'een heerumurraan dhorgina. ذلك يوعظ به ذلك يوعظ به gaariidha. ذلك jechuun hin dhorginaa jechuun kun ahkaamoleen amma dubbanne kun hin dhorginaa jechuun kun yuucadu bihi isaanii gorfama jechuudha. Heera kanaan gorfama jechuudha. Eenyuun man kaana minkum namni isinirraa ta'e يؤمن بالله واليوم الآخر Allah fi guyyaa akhiratti haa amanu namni isinirraa ta'e. Namni Allah fi guyyaa akhiratti haa amanu namni ta'e isaani gorfama hukmii kanaan gorfama. ذلكم gorfamuu saniitu أزكى لكم يقولون كمان ده ريبنتنا ذلك عادي قرتيا أورجو ساني بانا أورجو سري متي ذلك يوعد به من أورجنا جتشون كن يوعد به ساني غرفان من كان منكم نم سنراتي من بالله واليوم الآخر تخطي ذلكم غرفمون كن جنمتي غرفمين سيسون جسلاني عظيمة بكنا جامله بكرة شوتو غرفمون سوني ريبنتنا ذلك أما مو ذلكم دي مالي بلاغة سات فساهم ما إساقر سيسو القرآن ذلكم جيتشورا قامانتنا غرفمون سون غرفمون سنيتو أزكى لكم غرفمون سنيتو أزكى لكم إسيني بالرقاري إسيني بالرقاري دا إسيني بالرفايدة دا إسيني في جيتشورا قانمي توقو قدين نماتي بس إسا جيتشو وأطهروا أما اللي غرفمين سسنيتو لكم كل جيتشو وسخن الدادرة قل غير قل ليدا خنا من اللي أما نمي خوني والله قدراتنا خنيت جرا والأمنيت مهيني أما كمتنا الأورغتا كيست اللي رحمة جتشورن تلاتم ما في شكين الدادة إيرو جرا خان لا مالك أفضتمو ماني في جرا أكاتيتي كما ستأتي جلتي يعني جرا مس جرا ما أروح فانا دواني نتايز وايد خاين نتبي أقوم وريجين سنيت ودوتا خانة فاكس جريت أطهروا من الأدناس والأداوات والريبة جاكرا والله يعلم والله يعلم نبيخا وأنتم لا تعلمون مثلا سني خيستي جرو بيغيك أنا بين وماركم أبو حكا جرو نمي ولمن أبي الكيفي قارمنين ولتم بوا إنما كوني جلد كوني قلبينا دي خرطوكو جرا اسم خانة تمو أبوانين أنجيب وان سني فايداك أبو صلى الله سبحانه وتعالى نبيغا وأنتم لا تعلمون يدوب إسنين بيتن جتدو مالي في أبريس كوني خاقت اللي جانبا يا أبريس كوني خاقت بفا بي كما تيتوكو ماري هاروان رغان هاروان نخابر إيداتو ولي قلتي تكان وانتقن وقود ماته وام مسلحة سنين أبو جهيتين أنوان كان خاصي
inni gartee kakate immoo obboleessa kakatee jira badan jechuudha inni heerumsiisuu qaba. Haa ta'u jechuudha namni tokko waan takka irratti jechuudha alaa yamiini karaa khayran minhaa falyukaffir an yamiini jenne Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Maaliif kakuun kun diigamuu qaba. Kaffaartaa kafalee obboleessi sun heerumsiisuudha qaba jechuudhaan uggurri rabbirraa hogguu irratti gadi bu'u kaffaartaa kafalee achi boodan heerumsiisee jira. Amantaa bultii waan taate jarri rabbii qajeelchi gaaya. والوالدات Gaariidha. Duuba haawwan jedhanii haawwan ka jedhan kan isaanan gartanii ilmoo qaban isaanan ilmoo qaban haawwan amma gaasilaanii fulduratti maaltu jira? Tahii kamti wayii kaasaa jirra tahii kamti. Tahii kamte ta'inna kan hiikamin tama duraa wajji jiru ta'inna ilmoo yoo qabaatte ni seena namayyuu. Walwaalidaatu haawwan ta ilmaan qabdu jechuudha yurdicna awlaadahunna. يرضعن أولادهن Akkuma dabarsine san ta'a inni kunis khabara ma'anaa amrii ka jenne san yurdicna awlaadahunna dirqama kennu. يرضعن أولادهن ilmaan isaanii haa hoosisanii jechuudha. Akkana ta'a khabarun bi'aan al-amri ta'a ilmaan isaanii haa hoosisanii jechuudha. Ilmaan isaanii akkuma yatalabbasna bi'anfusihinna thalathata quru'in jenne san gartee akkasumatti zaahidaan sinaan khabara keessatti yoo ajaja jechuudha. Haawwan isaanan ilmaan qaban haa hoosisanii ilmaan isaanii haa hoosisanii. Ilmaan isaanii kana isaanummaan hoosisuu qabarre way namni biraa hoosisaafi akkana bar abbaan harma qabaateen hoosisu. Amma jechuun isii biraatiin kireessafii jechuudha hoosisa yoo jedhanis qalbii isii tanaa caba. Kanaaf yoo rakkoon jiraate malee wanta asartum fasaturdu lahu ukhraja yoo rakkoon jiraate bichaadha kan biraa kireessanii kan hoosisan jechuudha. Kanaafu haawwan haati ilmaanii haa hoosisanii ilmaan isaanii haa hoosisanii hoosisuu qaban dirqama isaaniiti. Hawleyni kaamileyni حولين كاملين amata lama haa hoosisanii jechuudha. Amanni lamaan sun hawleyni kaamilee amata lama kaamileen guutuu haa ta'e jechuudha. Amata lama guutuu kan tahe kan guutuu ta'e jechuudha haa hoosisanii jechuudha. Maaliif amata lama dunguunne osoo hin ta'in hoosisaan sadarkaa olaanaatti jiru amata lama yaada jedhamu murteessaa jira jechuudha daa'ima tokkoof. Daa'imni tokko hangam takka hodhuu qaba kan jiru kanarratti. Fiifigaa inni amantaadhaa waayyuu murteeffatee jira. Uumaan jiraanii inni biraa wanta keessa seenu jiru amantaa maal jetti yoo ta'e malee. Liman araada. لمن أراد Nama fedheef yaa ayyutimma radaa'a. أن يتم الرضاعة Nama gartanii hoosisaa guuttatuu fedheefi jechuudha. Nama hoosisaa guuttatuu fedheef. Amata lama guutuudha. Nama hoosisaa guuttatuu fedheef jechuudha. Heerri kun kan kennamu dirqama osoo hin ta'in laa. Dirqama osoo hin ta'in amata lamaa gaditti illee guusuu ni dandeenya. Daa'imni kun amma yoo go'ellee rakkoon irra dhufu kan jennu yoo ta'e guusuu dandeenya. Inni dirqamaa miti amata lama guutuun. Laakiin ammoo amata lama ta'uun kun liman araada yutimma radaa'ata nama hoosisaa guuttatuu fedheefi akka kana duuba. Nama hoosisaa guuttatuu fedheefi. Akka kana. Qaraati mutawaatiraalleen isa kana jenneen laallaa liman araada an tatimma radaa'atu qajuurra isa kana murteessinaa sinsum shaaziidha waan ta'eef liman araada yukmila radaa'a qajuurrallee isa kana jala bu'uu qabna jechuudha. Nama hoosisaa guuttatuu fedheefi jenneeti jechinis kana jenneeti qaraatii biraa shaazaadha jennee dinnaa wa'aa bifa kana jechuudha.
kuni bifa kanaan deemuu qaba. Ilmaan ammas ilmoo ka hoosisu kan dirqama ta'e eenyu? Haadha irratti dirqama hoosisu. Haadha irratti dirqama yoommoo daa'imni kuni kana hoosiftuu biraa kan taqabbale faa yoo ta'e haadha irratti dirqama. Kanaafu ajajni kunis kana kenna kan baranbaanaa abdii jennee jirra. وعلى المولود له واجبنا على نقم تكره أماني لما يبس الناس واجبنا هذا hoosisa hangam takka deemuu qaba yoo jenne yoo akkamti kaate amata tokkoo fi waa xiqqishoo baatii waa xiqqishoo jiraatu qabdi. Amata tokko afaan irratti waa jiraatu qaba. Waa jiraatu qaba. Achi boodan ammoo aannan egaa qal'aa kan aannan qal'aadha jennaa ja'a jirra aannan furdaa garaan isaaniis kan danda'u yoo kan ta'u taate achi boodan guusuu nama danda'anii dirqama qabu. Ama karuu amata tokko guutuun dirqama jennee ilaala. Amata tokko gaditti daa'imni kun ni miidhama ja'a jira. وعلى المولود له gaariidha akkasani. وعلى المولود له isa dhalatamaa ta'erratti tahaadha. Isa dhalatamaa ta'e. Eenyuun isaa dhalatamaa? Daa'imni kun eenyuuf dhalate? Abbaa. Abbaaf dhalate. Haadhaan dhalanne dhiiroo. Haadhaan ima dhalate alleedha. Arjaalu qawwaamuunallee jennee egaa. Kanaafuu jechuudha. Kaayyoo gurguddaa jechuudha. Daa'imummallee keenyaaf waan jiruuf jecha abbaadha gaa. Ilmoon tun abbaa malee bargusummaa hin qabduu jedhanii gartan waan akkanaa dhufaa bara. Kan isaaf haa ta'utu dhufaa bara egaa eessummaan baay'inatu. Abbaa malee egaa waan taatu jeequun bara qabu. Waan kana warri akkasiitti argee jira. Anumaafuu amantichi jahaa jira. Isa dhalatame irratti tahaadha. Abbaa san irratti rizquhunna. rizquhunna Isaan san nyaachisuudha. Isaan san razaquu. Haawwan san jechuun. Haawwan san razaquu. Hamma hiikamte ta'innaadha. Kan hiikamin ta'inna haaya razaquu. Nyaachisuu. Obaasuun. Akkasii gaagguu dhalte tana inumaa bari waan adda addaa daakanii waan adda addaa tartiiba godhanii fi tajaajilaa bannan. Osuma duraanillee tajaajilli dirqama ta'u hagaa wajjin jiran jechuu ta'ee kamte tan ta'in. Ta'ee kamtellee karuu iddaa keessa darajii keessa kan jirtu yoo taate akkuma gartee ta wajjin jiran ta'an irratti jechuudha nafaqaa fi kiswaan isii wajjin shadar islaamaa keessatti. Maaliif rajaa kana waan danda'u jecha akkuma gartee amantana jaartii isaa tokkotti ilaalamti jechuudha bifa san. Kan ammoo saditti hiikamte uummata akka isiif hin jiru waan ta'e haa ta'u har'a ta'ee hiikamteelleen as keessa seena. Tasaditti hiikamteelleen. Osuma nafaqaa fi gartee kiswaanillee duraan karratti hin jiraannellee ta'e har'a ammoo waan daa'ima kana hoosiftuuf irra jira jenneeti ilaala. Rizquhunna isaan san nyaachisuun razaquu wa kiswatuhunna. وكسوتهن Isaan sanillee uffisuu jechuudha. Isaan sanillee uffisuu. Rizqiin bilma'ruufi jennee jirra. Akkaataa beekameen. بالمعروف Akkaataa beekameen jechuudha. Akkaataa beekame tokkoon jechuudha. Maaliif yoo namichi kun dureessa kan ta'u taate dureessa sadarkaa olaanaa kan ta'u yoo taate akkasumatti akka namni isaa gartanii kan dureessa ta'e itti kennutti. Yoo itti dureessa ta'e akkuma itti dureessatti. Yoo harka qalleeyyii ta'e akkuma harka qalleeyyiitti. Kulli fuula nafsan illaa wasaala. Dandeettii isaa malee rabbi nama xiqqoo waan ta'eef bifa kanaan wal qabatee kiswaa fi rizqiin kun ma'ruufan deemuu qaba. Laa tukallafu nafsun. لا تكلف نفس Lubbuun takkallee hin dirqamtu. إلا Illaa وسعها dandeettii isii malee hin dirqamtu jechuudha. Dandeettii isii malee hin dirqamtu. Alal muusii qadaru wal muutii qadaru hojaa akkasanii akka namaan jiru dandeettii isii malee hin dirqamtu jechuudha. Dandeettii tana wusii maaliif jedhan yoo jedhan
wanni ati dandeessu kun bal'ina qabdaa bar waan san dalaguudhaaf ati jechuu bal'ina keessatti qabda jechuudha. Kanaafuu jechuudha dandeettii isii malee hin dirqamtu. Kanaaf jecha bilmaaruufii san jennee mire wanni gartee nafaqaa fi kiswaa san wajjabsiifne abbarratti bilmaaruufii wanni wajjabsiifneef lubbuun takka illee hin dirqamtu dandeettii isiitiin malee. Isa kanaaf walitti illee ofuun hin taatu gama khaliqaatii bara. Bifa kanaanin dirqama muka dandeettiin hin kaayaa jechuu isaati. لا تضار لا تضار والدة بولدها. لا تضار والدة بولدها. كسر والدة بولدها دو. لا تضار والدة هاتي هندير كم تدوبا هاتي هندير كم تو هاتي الالتتونغا إسين هندير كم تو بولدها سببا ilmoo isiitiin hin dirqamtu jechuudha. Sababa ilmoo isiitiin hin dirqamtu akka kana sababa ilmoo isiitiin hin dirqamtu jechuudha. Maaliif akkana jechuun sababa ilmoo isiitiin inuma dirqaminiidha bara. Hin dirqamtu jechuun hin dirqaminii. Inni kun mudaafii waan ta'eef jecha hiika isaa lama ta'a. Laa tudaarra waalidatu. Haati hin dirqamtu. Haati hin dirqitu ammas. Abbuma kanaa hin dirqitu waan inni hin dandeenye ol nafaqaan ma'ruufallee shari'aan haajuu wanti gartee duraanuu masluuba taatee dalagaa tanatti hin bobbaatu waan akkanaa naaf fidi jettee samiidhatti yoo ol waxxarte inni sun waan san irratti kan hin dandeenye yogguu ta'e rizqii sanii fi kiswaa san irratti jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Laa tudaarir yoo jenne asin eessaa jechuun mudaafiin kun hin dirqin jechuudha duuba. Laa tudaarar yoo jette hin dirqamin jechuudha. Isinis hin dirqamtu. Abbaanis dirquun qabu. Akkanumatti usiin haasisi kiswaa fi nafaqaa maal gootaa miti wajjuma dhalleewu. Yoo kana ta'uu baate ani gurbaa sirraa fuudheetuun ijoollee daa'imni sirraa fuudheetuun ittiin xiyya jirti yookaan namni maallaqaan hoosisuu sun mucayyoo takka kamanaa dhaltee jirti. Akkanatti jechuun wanni akkanaa kan oofuun qabu inni keessa. Isiinis ammoo olitti oofuun qabdu. Haati hin dararin. Takkaa'u hin dararamin. Sababa ilmoo isiitiin hin dararamin. Akkuma san ammallee hin dararin sababa ilmoo isiitiin hin dararin. Amma ilmoon reefu mawludu lahu jenne gaa'e. Ta isiitti tahaa jira barammoonu. Namu waliin qaba gaa'e. Yoo gosummaa sanfaa wantoota bifa akkasiitti wanni tokko tokko gaa'e isiidhaan isaan waamamuu san abbaa jaamee jaame malee isiinis keessaa qabdiiba. Mucaafaatu maatiin majaaban namnis gaa waliin inni jan isaanis. Kanaaf inshaallah akka kana dhufa jechuudha. Tudaara waalidatu haadhatti hin dararamin sababa ilmoo isiitiin. Dhibban irratti hin oofamin jechuudha. Bilaashumatti kanatti hoosisuu qabda malee rizqii fi kiswaan ati narraa qabdu hin jirtu. Amma nima dhalte malee waan biraan taane taane duraanuu sii kennaatiin jira. Amma immoo gama dhalaa kanaan haarawatti rizqii fi kiswaan jijjiirama uumuu qaba kan jettu kanarratti hin fudhadhu jechuun qabu innis. Isiinis ammoo dandeettii isaatii olitti ol dabarsitee hin dararin isiinis. Hin dararaminis. Bifa kanaan seennee baane. Hangamitti nafaqa dhaalte tana yoo? Hanga kamitti nafaqa dirqama irraa qabu? Nafaquu haadha ilmoodha. Zamana hoosisaa kana gaa. Yurdiina jennee maradaa wal qabsiifnee jirra. Hanga gartee hoosiftu kana gaa. Bargaa ilmootu na hodhaa. Waan kana ta'eef aannanis waan tajaajilan haajamaa jettee horteenyatu tajaajila kun bareechee kennamuu qabaa jette. Ooni bifa kanaan oloogaa isaa bal'aa namatti oofuun osoo hin ta'in akkuma beekame bifa kanaan jechuudha deemamuu qaba jechuudha hoosisaa kana wal qabsiifamee jira.
hoosisaan maletti gaa kun ammoo nafaqaa fi jaartuma ta'uudhaaf dirqamni jira dura. Amma waan hoosiftuuf jecha yooni fi gartanii ammaan tana ta'ii hamte taatellee hoosisaa kanaaf jecha har'aan tana nafaqaa fi kiswaa kaasaa jira. Dirqama godhaa jira. Yooni fi duraan gartee kan hojii jiran taatellee har'a duraanuu kiswaa fi nafaqaa oduma dirqama irraa qabdu har'a ammoo dirqamni biraa dhufee kara biraati. Wayyaa nagaa qarbata namarraa akkasitti gartee ilmoon akkasitti namarraa hootee gaa akkana bilaashii jechuun hin taatu. Hin taatu akkanatti kaayaa jira. Aayya walaa mawluudun lahu. ولا مولود له لا تضار والدة بولدها إن دررين هاتي سبب الموسيتين أبو ما هم دررين توقفان لا تضار إن درر من والدة هاتي بولدها سبب الموسيتين إن درر من لكي دلا خنندان دوتي إذا فقا درانو سيخنات جرا وان أرغت سانو مجمالي هاروتي وان ننقر انجرو جي درر مسنقب ولا مولود له إني سافن على تمرل هندررين هاي تكاو هندررمين إذا خلاص خين نوتس كا مرجع كبير كا هاي دي بنت نجيب تور على عارك على فهو وريت كده ديفيس على كل شيء هاي سبع الموسات إنني هندررمين هاي وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك gaariidha. Ilmoon kun taraa takka gara abbaa hirkifamaa mire argaa jirra. Taraa takka gara haadhaa hirkifamaa maaliifi cuftinuu haadhaa fi abbaan kunis ilmoon kun gara isaanitti hirkifamuudhaaf haqa godhatanii jiran jennaan. Namuu bar waan gumaache walii gumaachee gara. Gumaache walii gumaache amma kun arginu bifa kanaan دبتي جرى جيتشو وعلى الوارث وعلى الوارث وعلى المولود له جيمر وبودرا أما مولود له أنا ريب أنت نجرا أبان نجرا فريب أما مو أبان سنود إجرا كذبير رأيني أبا خناجر رأيني أبا خناجر أما يصير كوني هو ساجرت أكرمتي إجابة سني هاي إني ندو إجارة في سياسة برسيسو جبادو وانتي ستخني ننجرتو ننتات هاي أقدم نوانتي برشرياني جايبه وعلى الوارث إسان آلا تيرا تسجيرا إسان مثل ذلك مثل ذلك فكاتو مسانيتو جريجو فكاتو مسانيتو رت جريجو إنينيس فكاتا سانيتو جرا آلا خنبات فكاتو مغرتاني على المولود له رت جرو سانغرده إسو مسانتو جرا إسيتناف نفقا خنو قبا كسوا خنو قبا وارثا لين جد وارثا الأبي مو وارثا السبي جد وارثا الأبي في وارثا السبي جد تقوم بها أكاس غونا على سبيجي خنرتي على أبادو سنرتي مفكاتا سنيتا هذا نفقا رزقهن وكسوتهن خجو بالمعروف خجو هون إرتي تهادا جاجر إرتي تهادا مالي في جرد خوني ديرك أمان أصنتين وارثة مرتيان قونو جرخانا قونه ديرك أمان أصنتين يومو نمي قبينيا قباتو سان كيسا جراته إرمتو ديرك أما جيشو يعني نمتو إسين كا چنكي خيسا جرتو تاته ديرك أما يوني في موغا نمني خوني بفاكسيتي taate inni isa kan hanga dandeetti immoo isaan kana razaquu qaba isa bara akkuma gaafa dura aruuza heerumtee sanitti amma hubbuu dhalaa tana ma'ruufni biyya teenyatti illee nafaqanni bitaniif uffata wahiyyuu bitaniifi dhadhaan bitamaa daymi bitamaa aannan biratti guuramaa
Garahanin ziyaartuun itti toliyaati. Sarmaan wal ziyaaranii kanaafuu dubbiin jabaatu argame nama tokkootu gaa biyyattii sana keessatti saba kana keessatti argamee jira. Intala takkaatu takka argamee jira. Misooma namaatu argame. Kanaafuu jechuudha bifa kanaan faayaa jira jechuudha. Faayaa. فإن أرادا Jarri lamaan yoo fedhan. فصالا Jarri lamaan yoo fedhan jechuudha. Jarri lamaan kun kam yoo jenne haadha fi abbaa jedhan kan. Haadha fi abbaa jedhan kan. Jarri lamaan haadha fi abbaa yoo fedhan fisaalan. فصالا Guusuu yoo fedhan jechuudha. Guusuu jedhan kan. Guusuu yoo fedhan guutuu yoo fedhan jechuudha. Fisaala jedhan kana guusuu jedhan kana. Guusuu ka jedhamu kuni hina tarmadul fisaalu jedhani. Yarqoo gaaratiin akkana jedhan. Maaliif haadha sanirraa jechuun kophaa baatee dheeduu geessee yaada jedhamu qabanii achirratti. Kanaafuu jechuudha fisaal jedhamu kuni guusuu yoo fedhan jechuun kuni sabijii gartee amma hootu tanaafi harma addaan baasuu jechuudha. Sabijii tanaafi harma addaan baasuu yoo fedhan jechuudha. Kanaafuu jechuudha guusuu yoo fedhan an taraadin minhuma. عن تراض منهما Jaalala isaan lamaan irraa taateen jechuudha. Jaalala haadha fi abbaa lamaan irraa taateen guusuu yoo fedhanii. Maaliif egaa hooleen kaamileen mana irraa yuutiin irra daate jennee mire amata lamaa gad xiqqoo amata dabruu qaba jenne. Amata lama osoo guunnetti guusuu qabna daa'ima kanaa. Daa'imni kun amma amata tokkoo fi waa gahee jira. Ammaa baranaa amata tokkoo fi baatii sadii gahee duuba. Hajji deemna jedhanii lafa haa. Duuba dandeenya gartee ammaan tana. Aboo namni gaa bakka tana isinirraa dhaabbatee bareedu onumaa obboleettiitii jaatu jira adaadaa daa'ima kanaatu jira. Eeyyee tajaajila guddaa kennuu dandeessi waan ta'eef jennaan homaa guusuu walii galtiidhaan ma dandeessanii karuu inni tokko bichaa dhiibbaa godhuuf miti. Isiinis achi deemte waan jee inumarraa qabdi. Haaya inninis jechuudha isiin silaa nuti hafteellee fedhe inni amma xiqqishoo akkumatti amatan geessa illee jeeti xiqqoo akkumatti dubbii wanni tattaate inni bakka sanillee kajeete. Haa ta'u immoo walii galteedha ni dandayamaa jechuudhaan bifa sanii jechuun furmaata argatanii jiran jechuudha. Kanaafuu amanticha kana ja'a jira. Yoo guusuu fedhan jaalala isaan lamaan irraa taateen falaa junaaha alayhima. وتشاور أن تراض منهما جال الإنسان لمان الراتاتين وتشاور أما اللي مري إنسان لمان الراتاتين مري تاوقف جري لما مري تاوقف ولي قلني مري هتوقف أكلمتي يجوا لقامان تنا فلولي أوفو سنتين بفخانان مري إنسان لمان الراتاتين فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما دلين إنسان لمان الراتاتين دلين إنسان لمان الراتاتين قوسو خنان كيست ودعمة لمن قوتي قوسو خنان كيست مالي من نتعمة لما خنجل من أراد يتم الرضاعة جنة مالي يسدر كما جنة فنجل أمتا تقو إيجا دبر بودا ودو لمن قونت دائم نخوني يوما ركون رندو فجي أنمي جاللا جرى لمانتين مري جرى لمانتين ولي قلتيدان وما ركون أبو وإن أردتم gaariidha. Maali jechuun marii jechuun kun maali yoo jedhan tashaawura jedhaniin gara afaan arabatti yaada ilaalcha walirraa baasuudha. Sagalee walirraa baasanii shartul asal arguu jedhan daa'ima keessaa gagaa san baasuu kan jedhan kana yaada jiru bal'inaan jaalalaan marii bareedduu godhanii waliigalteedhaan mariin sun yoo haxumuruma taa'e wanti nama rakkisu hin jiru jechuudha duuba. Dirriin jara lamaan irratti hin taane. وإن أردتم
isin yoo feetan أن تسترضعوا hoosifatu yoo feetanii haaya awlaadakum أولادكم ilmaan keessan ammas jara lamaan irratti hirkisee jirre ilmaan keessan isin hoosifatu yoo feetanii laal inumaa'u فلا maali jechuudha nuti inumaanuma dhallaa ulaal warri garii bar waan akkanaatu jira hogguu waa xiqqoo dhalanii ja'an bakkuma amma isiin hoosiftuu kana isiin haadhan ta'in isiin suni ittisuu qabdi jettanii yoo feetan yoo gartee yoo feetan hoosifatu yoo feetan ilmaan keessan غير الوالدة تحادنتين تبير وصفته يوفيتا آية بريد فلا جناح عليكم ديدي واسنة تنتاني جاخوني نمي تقول ولمين ميري نمي تقول ولهين راسيني بار فلا جناح عليكم ديدي واسنة تنتاني ديدي واسنة تنتاني ومرا كون قف akkuma gaafa inta saabtu fasatur dula ukhra yoo rakkoon jiraate si tan biraa waliigaltii yoo kan didamtu taate isiin biraa hoosisuu qabdi akkuma jennu sanitti har'ammoo waliigaltii isin lamaaniinis ani immoo gartee niman dhala bu'aa xiqqishoo hoosisoo onoo gaa sarraatanii kanatti namummaan kun mala haa godhu yoo aannan qabaatu baatu aannan kaaniinis hanga daa'imni kun duroomu xiqqishoo gaa karuu obsuu barbaachisaadha yoo hoosiftuu namaatti argin jechuudha namni furdaa kana bichaan osuma hin ga'initti jechuudha garaan odoo hin dandeenyetti jechuudha tartiiba namni kun gaa waa fudhata dura aannan qal'aasani eegani aannan furdaadhaa mire eegasi oduma deemu marqaa fi wannoota adda addaa bar wannu akka kubbaa ga'u kan afaan kaatu dandana ilmoo namaati tartiiban deemu maaliif maatiin isaallee tartiiban danda'a deemu فلا جناح عليكم دي واسنة تاني وبوتم إذا سلمتم إذا سلمتم إذن وقوني في خنة تندوبة ما آتيتم ما آتيتم وان كنة تنوبو خنة تنجا وان كنو في تنجا جولا وان كنة يو خنة تنجا انتاتوبة وان كنو في يو خنة تنجا جولا وان كنو في yoo kennitanii waan kennuu feetan hogguu feeta kennitan jechuudha. Izaa sallamtum hogguu kennitan maa aateetu maa arattum itaa'ahu waan kennuu feetan hogguu kennitan bilmaaruuf akka beekamin hogguu kennitan jechuudha. Maaliif isin hoosiftu sun gaa haadhan ta'in sun hin baane akka haadhaa gootanii itti kennitanii jirtanii akka hoosiftu gootanii ka jirtan kuni maaliif jechuudha waa itti kennuu qabna de yoo kalmatti karratti dhiibnu taate daa'immu tanaa huni dhiibdii wanti tuni bara yoo immoo bareechinee itti gallaknu taate isiinis hedduu ilaalamuu qabdi bifa saniin jechuudha haala gaariidhaan hoosisuun isirraa ni argama jechuudha akka kana jechuudha dhiira fi dhalalleedha tagliiba godhee sallamtum jee tagliiba dhiira godheetiin isaa illee keessa naqee bifa kanaan walumaanuu jechuu waan san kennitanii ja'aa jira akka beekamanii waan kennuu feetan obbo kennitan jechuudha rakkoon hin jiru daliin hin jiru wattaqullah واتقوا الله Allah sodaadhaa immoo nuti heera akkatti addaan isinii baafna akkatti addaan isinii baafna isin Allah sodaadhaa bareechana sodaadhaa akkanan jiru فيما بفخناني جاء واعلموا بيخا أن الله بما تعملون بصير وان اسن دوبا دلايدان بصير أرقادا بيخا دوب وأيون من أرك نمبير قبان قبا dhiibba yoo daa'ima irratti kan deemu taates yoo ifumaa dhiibbaa kan walirratti ooftan taates jidduu sanatti daa'imni kan miidhamu yoo taates eeyyee gama isii biratti kennitanii isii tan ammas miitanii rakkoon biraa daa'ima jidduu sanatti kan mudatu yoo taates
quban qaba. Beekaa Allah subhaanahu wa ta'ala waan isin dalaydan argaadhaa beekaadhaa ja'a jira jechuudha. أسمع إن شاء الله. Ayyaa. جزاكم الله خيرا. أحسن الجزاء.